sadarkaa hooggantoota gubbaatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajooti gurguddoon dhufanii jiran hooggantooti mootummaaleen dhufanii jiran hooggantooti kun wala mananii somehow jaarsi ka jidduu jiraatuuti bakka walabaa akka jiraatuuti waliin taanii jiran garuu warri gadi jiru tiimiin gadaaf walamantaa ture yoo taate kawarra achi marachuu jir gadi waladha turanii jechuudha tarastiin adoon uumamin nagaa bu'anii yaaduun hin yaadamtu jechuudha qabxiin sadeessoon focus on interest not on possession waan jedhanii jira fakkeenyaaf Itoophiyummaan nama manuuf nama Oromiyaa walabaatti manuutti wal dhabee jechuudha marii akkana tan keessa maal goota Oromiyaa tamaruu waan tokko Itoophiyaa tamaruu waan tokko sumacha keettee interesti tante lafnatti interesti tante waliin maal goota irra wal falmitaa jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo maal dhiyeeffate mootummaan Itoophiyaa maal dhiyeeffate maalirra wal dhaba wanni jedha adoo sulaqaami walaba ifnuu godhe ifatti irra dubbachuu dandeenya jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo leen tan gaafadhin jedhe mootummaan Itoophiyaa leen tan naan jedhan jedhe gaafilee waggaa 60 dur deebiti tawa uummati Itoophiyaa jufti irra fayyadam gaafatan probably gaafii waraanni bilisummaa Oromoo gaafachuu dandeenya yaad gaafii afaan Oromoo fa gaafii Finfinnee fa gaafa afaan Oromooti wal qabatee akkuma beekamu mootummaan bilisiginaa yeroo tokko gad ba'e afaan Oromoo afaan paartii bilisiginaa goonee jirra afaanos shawwaliin jedhe afaan Oromoo afaan uummata guddaa gaafa Afrikaati afaan uummata miiliyoon hedduuti afaan uummata miiliyoon agasi paartii bilisiginaa paartii diqqayyoo kale ijaaramte ta'ee ijaaramte illee ammoo addunyaa gubbaatti yakka waraana dabalatee waan akka akkaatiin maqaan kaa'u afaan paartii suni goonee jira jechuun afaan Oromoo undermine godhu malee guddisu jedhee naman tana waraanni bilisummaa Oromoo gaafa jechuutti hin jiru gaafi akkasii faa gaafi waggaa 60 yookaan eegi dhumne deebinu kadhan taate dogongor tan sila kanuu qulqulleessuu qab jaarsaraa rafa ta'uu qabanii jedheef kana kaanii warri kuneen cohesionif hin dhume compromise waa wayii tokko kenne fudhachuuf dhufa don taane kan sii kennaa na gulgali yoo ammoo kan diddee wal balleessina waan akkasii filosoofi akkasii waan hordofanna fakkaata kaan onneerra maal jedhan ilmi namaa garaallee onneellee waan cuf bana godhee wal mari'ata onneef gara bana godhatanii waliin mari'ataniif maraammartoon jirti itti fuftee jirti jechuudha maraammartoon tun itti fufuun isii ammaan maal dhaluu jirtu waan jennu reefu irra dubbannee jirra lafirratti waan deemuu jira waraanii adooleen buriin kauma achitti mariin godhamuu jirtu Oromiyaa waraan kee turte akkuma dubbachaa tur harka tokko marii harka tokko waraan kun namooti justify si godhuuf yaalan hin jiran Tigraay keessatti olaantummaa argachuuf mootummaan filosoofii wal fakkaata fayyadamee warri jedhin jiran Tigraay keessatti mootummaan lolka godha ture is a conventional war waraan fuullee wal lola turan maqalee qabuuf marsa ture jechuudha TPLF dur dhaabattee loluu jirta amma eed marsiiti qaabatti marsiiti hin jiru bar uummata qulqulluu gaagee waan ta'in filosoofii TPLF hordofuun sun baasiftu eegam mariin kun kufteedhanii asii ankaadireen hedduun isii tarmaan dura wannan arganna miidiyaa hawaasa gubbaatti taasisa tokko gaaf mariin jalqabdeedhaan namooti muraasi positive ta'anii bakka ingeet harmaan dura abaarsa hedduu darbatan ka eegee qabbanaanii waraani khuyya goomee waraani bilisummaa Oromootiif mootummaa marii jalqaban jedhan ado mariin kufteennaan qaxxita maqbuxaanti deebi'ee jechuudha so I was surprised sun callaa don taane sadarkaa qaamolee mootummaa mariin tun akkami kuftee waan jedhu abtaayii danda'a bal'inaa yaayyuu ibsi abtaayii danda'a jechuun nam tokko qaam tokko don taane is a minister of peace minister data minister nageen biyyattii waan taatee fi tokkoffaa dhimma nageenyaallee waan isa lallatuu fi mariin tun kufuuf khamsi mootummaa tawamanii jira garuu qaamolee mootummaa gariin maal jechuu jiranii waan jedha khalaal taate baay'ee nama ajaa'ibti kunin amma full Facebook ayiloo addunyaa gubbaa waan barreeffam gabaabsatan ayiloo addunyaa jechuun irra guddaa communication mootummaa naannoo Oromiyaa shanee jedha mootummaan kutannoo nagaa waara buusuuf qabarra khaawun shoror keessaa yak dhiifam hin qabnu uummatootaaf mootummoota irra raawwatu waliin marii taasisa bakka qaamni sadaffaan jirutti ajanda siyaasaa qaban akka dhiyeessan hireen kennameef jedha nagaa buusuuf daandii dheeraa deemna aangoo mootummaa federaal hangaanaa qooduuf fedhii qabna agarsiifne jirraa jedha antummaa uummataaf qabarra khaawun qaam kabajii malleef kabaji kenninee jedha agarta humni shoror keessaan kun garuu ammas akkuma kaleessa dhiiga Oromoo dhangalaasuu Oromoo gidirsuu qabeenya barbadeessuu galam qabsoo godhatee ergam qaam bira malee ergam Oromummaa hin qabne qaam sadaffa bira mirkaneessee jira jedha amwaan kana aangilumu fi dubbatee jira jechuudha jalqaba irratti qaam kabaji hin qabneef kabaji kennu jaalattee kabaji hin kennu tokko yeroo tokko siyaasa daa'ima taphachuu hin qaban jaalattee kabaji kennitee fi miti wagga shan guutuu wali jeetuuf yaaltee qawween ta'uu dinnaanii yaamte waliin mari'achuu yaali gootee jechuudha yoo ka ta'uu dittaate at least sadarkaa qondaala mootummaa afaan dippiloomaasii illee afaan qabbanaa wal dubbachuu watu afaan wala baarsa wal cabsuun afaan bakka jechooti gise tokko beeta aamilee nam cabsan hedduun saati kana yoo fayyadaman argullee guddoo nama ajaa'ibti soo generaalii martee Oromiyaan bakkum khaleessa bakkum wagga shanan dabarte keeturtu hagas caala amaa waan deebit fakkaatti dootii diqqaa guddaa dootii jaartii saamichi darariin gudeediin agan caala waan ammaatti na fakkaata kanaaf nu dhukkubsaa jechuudha kanaaf aarraa jechuudha gumniteennaatti. Kalees kaafnee jirra maal garaagarteen isaanii maayidhaa qabxiilee jedhan qaamni sadaffaan odoo ibsa yaada guyyoon jedhe hamma tokko warra ibsa isaanii keessaa darree jira sirriitti. Addeen dippiloomaatiikii sunni isaan jedhamee jira bu'uurri rakkoo yoomirraa eegale gaaffin isaan irratti wal maali waan. Qabxiileen garaagarummaa dhalan maali ajandaa maal ture kan jedhu hamma tokko impilaay godhee jira ibsi garee lamaanii. Wanni hundaa ol beekuu qabnu mootummaan kun akka malee aangoo jaallata. Aangoo waan jaallatuuf ummata empower gochuun barbaadu amma garaagarteen isaanii tokko kanadha waraanni bilisummaa Oromoo ummata empower goonu gaafatummaa mirkaneessinu dhaabbilee walabaa haa ijaarru waan kanaa
sanarratti akka waliin galle ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaserraa kan huban aangoo waan jaalatuuf gaaffii uummata deebisuun barbaadu. Gaaffiiwwan uummataa gaaffii moofaan jechuudhaan ibsee jira. Literarii akkas jechuu baatullee gaaffii waggoota 60 dura gaafataman fa'aa jedhaa ture. Mootummaan dugdatti na baatee mootummaa na godhu jedhanii gaafatu jedha. Mootummaa yeroo ki mootummaa ce'umsaa gaafachuu isaanii agarsiisa waan kana. Hidhannoo wajjin waan wal qabatus waajirri dhimmoota kominikeeshinii kan federaalaa akka rakkootti yookiin akka garaagarteetti kaasee jira. So asirraa maal hubatta mootummaan gaaffii uummataa deebisuudhaaf fedhii akka hin qabne kutannoo akka hin qabne uummata empower gochuun akeeka mootummaa kanaa akka hin taane sagantaa mootummaa kana keessa akka hin jirre aangoo fi faayidaa dinagdee qofaaf hoggootaaf mootummaa ta'etti turuu akka barbaadu murteessummaa uummataatti mootummaan amanne akka ta'e baay'ee murteessummaa uummataatti akka amanne agarraa jira fedhiin uummataa maal akka ta'e argaa jira fedhiin uummataa nagaa barbaanna nagaan habu waliigalteen haa jiraatu kan jedhu inni lammaffaa sodaan mootummaa gaafatamummaa accountability waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti waa'ee accountability gaafatamummaa mootummaa yookiin gaafatamummaa garee lamaan iyyuu kaasee jira. Garee mootummaa keessatti ibsa isaanii keessatti nagarre kanaafan kaasa. Yakkoonni Oromiyaa keessatti waggoota 5 darban raawwataman riikardii yakkootaati baay'ee. Riikardii yakkootaa olaanoo bakkeewwan garaagaraatti kaaramaan dura arginee hin beekne arman boodas itti ufan jennee yaadna. Baay'ee uummati keenya kan beekuu qabu. Qarqara hammeenya jira gana uummati keenya kanaa ol buqqa'uu danda'a kanaa ol dhumuu danda'a kanaa ol hidhamuu danda'a kanaa ol mancaatiin Oromiyaa keessatti itti fufuu danda'a agarree jirra muuxannoo Zaanzibaarii booda Oromiyaa keessatti taateewwan turan ammas afaan mootummaan dubbataa jiru argaa jirra afaan mootummaadhaa hin cabsinaa kan jedhu hin balleessinaa kan jedhu ibsi kominikeeshiniis gareen kun balaa Itoophiyaati jedha jira so mootummaan kun sababa aangoo jaalatuuf sababa gaafatummaan akka mirkanaa'u hin barbaanneef mariidhaan Oromiyaa keessatti nagaan akka bu'uun barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaa keessatti nagaan bu'e uummati haa murteessuudha. Bara amma gaheen waraana bilisummaa Oromoo akka guyyoon kaase Riippaabilika Oromiyaa ijaarra jedhee addatti dhaabata siyaasa tokko miti dhaaba waraanaa tokko miti Riippaabilika Oromiyaa kan ijaaru. Uummatatu murteessa. Gaheen waraanaa yookiin gaheen dhaaba siyaasaa uummata sadarkaa sanitti empower godhee hiree isaa uummati akka murteessu gaafatudha. Ibsa isaanii keessatti ibsanii jiran kan hiree ofii murteeffachuu kan jedhu garaagartee tokkodha. Mootummaan uummanni hiree ofii akka murteeffachuu barbaadu. Hiree ofii murteeffachuu jechuun immoo uummanni keenya baay'ee warri alagaas kan dogoggoraan ibsantu jira baay'ee. Article 39 jechuun Itoophiyaa irraa fottoknu jechuu miti bara. Literarii jechuun walumaa galaan guutumatti jechuun Itoophiyaa irraa fottoknu jechuu miti. Uummanni haa murteessu. Uummanni hiree ofiin haa murteessu. Konstitushiiniiwwan addunyaarra jiran hundi isaaniiyyuu self determination waan jedhu akka core valuetti qabatanii jiran baay'ee. Self determination jechuun qa'ee kiyya anaatu bulcha qabeenya koorratti anaatu ajaja namni biraa dhufee nan bulchu alagaan mootii yookiin alaqaa naa muudu jechuudha haga fottoquutti jedha fottoquun isa dhumaati ka fottoqtu immoo roorroodha malee lafumaa kaatee Itoophiyaan barbaadnu yookiin immoo biyyi tun teenya miti jettee miti kan fottoqtu roorrotu sadarkaa sana gisi keessa heerris akkasuma jedha baay'ee heerri kun keewwata tokkitti yookiin saba artiklii tokkitti hin qabu gadi bu'ee ilaaluu danda'a namni baay'ee qaba saba artiklii self determination waan jedhamu ija kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Ormi Riippaabilika Oromiyaa jedhee tinitaanee garaagaraa kenna. Kaleessas kennaa turanii hagar gantaa dargii kaasee hagar gantaa jechuun warra biyya fottoksu barbaadan warra tokkummaa Itoophiyaan barbaadne. Har'as waan si gaddisiisa ibsa kominikeeshinii irraa olaalti akkasumatti kan ilaalaa jiran. Gaaffiin waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu yookiin waraanichi mataan isaa balaa Itoophiyaati jedhaniiti kan ibsa baasaa jiran. Qaama balaa Itoophiyaa wajjin ta'e wajjin akkamitti jalqabuma marii teessaati. Okey jechuun mootummaa Itoophiyaati tokkummaa Itoophiyaaf lolettee ibsita. Jalqabuma akkamitti Taanzaaniyaa Daar es Salaam Zanzibar deemta silaa balaa Itoophiyaati jettee farrajjee jirta. Sigalee mootummaan kuni ejjennoo lakku yeroo hundumaa ejjennoo lakku wayi. Tasa asitti akka guyyoon kaasee Obbo Haayiluu Addunyaa maal jedhe warra jalqabaa kabajin malleef kabaja kennineefi jedha. Okey jalqabuma maaliif waliin mari'attee akkasitti yaade. Anam gaafiin guddoon an kaasu barbaade. Yaada kiyya golleen si ganna guyyees seenarraa hin baranne mootummaan kun baay'ee akkuma kaleessa warri Itoophiyaa bulchaa turan gaaffii Oromoo itti ilaalaa jiran turantu har'as bilchiginaa ija bilchiginaatti ilaalamaa jira. Bilchiginaa jalattis gaaffiin Oromoo gaaffii biyya diigu gaaffii balaa Itoophiyaa jedhamee jira. Kaleessas akkasuma ture. Dhukkubni Itoophiyaayyuu jaarraa tokko olii tana dhabate. Gaaffii Oromoo koozii Oromoo balaa Itoophiyaa godhanii fe'in gochuun Itoophiyaa dhukkubsaa ture. Itoophiyaan dhukkuba kanarraa yoon fayyin nagaan argattu amma clearly walitti mun baay'ee barbaachisaa. Gaaffii Oromoo ija balaa Itoophiyaatiin balaa
national security Itoophiyatiin securitize gochuun Oromoo securitize gochuun dhukkuba Itoophiyaa kan jaarraa tokko waan turteef Itoophiyaan dhukkuba kanarraa fayyuu qabdi jalqabee dhiyaata. Yaa anini qabxiin guddoon taate nama reefu kaasuu jirtan namoota hedduun amma namooti mootummaa bakka bu'an baay'ee nam tokko tiim garee propagaandaa godhate gareen propagaandaa sun hooggansa mootummaa gubbaa jiraate bakka bira jiraatullee yaadi si yeroo tokko dubbassi bakka bu'uu danda'a mootummaa sun qofaa miti keessumaa warri hooggansa poozishinii mootummaa gubbaa jiru yaa keessumaa warri hooggansa gubbaa jiru wanni warri dubbatu cufti ta mootummaati jedhametti nama nam barreeffamaaf taa'ee jedhan barreeffama mootummaa Itoophiyaa jedhame miidiyaan kamuu soorsi godhametti fayyadamuu danda'a. Haayiluu addunyaaleen akkas qondaal mootummaa waan ta'eef haayiluu ta'uu isaa doontaayini qondaal mootummaa maqam mootummaa jedhu sun kee waan jirtuuf hundubbii kiraayitiiriyaa gooti. Jalqabumirra yoo akka hin taane beennaa jedhan anas irra gaaffiinti jalqabumirra yoo akka hin taane yoo qabee kan taate maaliif riisoorsa ganga gubani mariin tun Tanzaanii marsalamaaf godhamtee addunyaarraa biyyootii biizii taane ta addunyaa araarsuuf yeroo amma saafin qabne kanneen akka Ameerikaa, Noorwee, Keeniyaa dabrii gaad faan cufti keessatti hirmaachaa turanii qabeen baay'eetti itti bahee hundi caala immoo haalli hawwiin uummati teega ture onnee uummata rarraasuun maaliif barbaachisu uummati irra diraama taphachuu qumaarii taphachuu fateettu yuusi confusion bar amma maal ta'e bar yeroo dhiyoo ta'e wanni arguu jirru siyaasa moodarni godhanii jiran waan har'a dubbatan boriin jirtu har'a waan bira dubbata bor waan bira dubbata xawala waallummaa waliin dha'u bakka akkuma sijaaraa caatii maani nyaatanii bor ganame bira deeman kaan dubbiillee dhugaallee haqallee womcuuf akkasum nyaatanii bira deemuu kanatti waan taadhuuf na fakkaata. Anini ittamananii waligalu dhabu qabaatanii malee marii tanarraa immoo waan tokko hubadhee jira tana miidiyaa irratti dubbachuu barbaada. Marii tanarraa waan hubadhee hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Maroo Dirribaa hangoo qoonnee fi hangoo dideedhani qondaaltota irratti hangoo didee miti. For the first time qondaala Oromoo hangoo fi yookaan beessee fi dabarsee koozuu fi gurgurin garee tan argee jechuudha. Yoo hooggantoota akkana qabaattee Oromoon successful jedhetti naman. In argine hooggantoota Oromoo hedduun taabdatamillee shiliin argattee naan hedduun si boolla duudee jirti bari bakki isin itti copti dhabne taa qaama buumna gannu dhiisee itti cufti hin jirtu ammaan ta'a. But gareen tunin hangoo isanii qoon jenna akkan jenneeni waan hedduu waa dagallee fi nu diddee jedhu miti. Wanni isin diddeef waan biraati miti. Haayoon isin qabattee dhuftu suni dhugamoo dhara soba maanii suni waliin wal falmutti achi taa'ee irra naabuyi tan fudhadhi waliin jedhu dhugaan lafir jirtammoo nami waan itti amane kutatee koozii uummata kiyya jedhee for the first time wanni jedhini marro. So marroon tokkoffaa garee isaa ordoftuuf yookaan waraan isaatiif amanama ta'ee bahee jira gareen marroo lammeessa gubbaatti addunyaa gubbaa dippiloomaasii salphaan dalan tan sirriitti jalsaraatti fudhadhe waraanni bilisummaa Oromoo seenaa keessatti promooshinii miidiyaaleen addunyaa hunda dotti ba'an hin dalagnee fi dalagameef jechuudha. So mootummaan sadarkaa kan deeme qarayyuun barbaachifti jedhan waan fireen qabne dubbachuu yeroo tokko rabbi sodaadhaa haadireen Oromiyaa haadireen qeera fokkoo hin qabne duunta Oromiyaa. Mootummaan kun eegi mootummaa Oromoolee macha mootummaallee tuffachiisina mootummaa hojjettaniifillee tuffachiisina qaamtanii dhuddaniillee wayillee barreessina wayillee jedhina tuffii maanii kan keessa baa namni nam tuffate yeroo hedduu gadaantummaan itti dhaga'ama tuffi keessa baa sammuu moodernitaatiin aduu yaadanii waan baay'ee taan cufti ala waliin ajaa'ibee kaleessa ciisee laala ture mariin tunin milkoomnee jecha dhageenye naani gareenii finxaalee Amaara waan isin haasoftu tokko dhagee baay'ee waan ajaa'ibdeef miidiyaa tokkiitoo soos masoo sessa jedhanii anin sadarkaa sunti miidiyaan mainstream ta'e waan fake ta'e hojjetaa jedhetti yaadeen beeku garuu maal godhan waan sana ajaa'ibee miidiyaan sun miidiyaa beessa guddoo qabu miidiyaa uummatee hedduun deeggaru footoo ijoolleen footooshooppii marroo fi gammachuu abbooyi ittaana isaa walitti qabanii naannoo Tanzaaniyaa dhaaban tokko maanii dhaaban tokko hin jiraa miti yaa footooshooppii san fayyadamanii marrooni bakka Tanzaaniyaa keessa kun bifa kan fakkaatu bashannanuu jira yaa wanni warri irraa waliigal jedhan wanni warri irraa waliigal waan dhibii waliin mari'anne garee diin keenna kana maariin balleessina marroo faana Awustiraaliyaa dhaqee boqodhi agnu balleessu nu wobsii jedhanii tan irraa mari'atanii jedhan. Ormi akkana Oromoo qoosaa jechuu gareen tun ammoo gad baatee kaadireen ganda keessa buddeenii warra dhiiga waan taateef warrooti didiqqoo wajji jiru hin dandeenye akka sedhetti himsu warrooti didiqqoon baay'ee kaadireen nam gad baatee ololtuu tun aguma keen odeeffannoo addaan qabdu nutti hirkabayyo garuu gad baatee waan akka qondaalan goo qabuutti hin barbadeessina hin dhoomna yoo jettu baay'ee nam saalfachiisa.